Halloo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odaa elektirooniks irraati. Silaan liinkii tokko isinii gadhiiseen ture akkamitti warreen weebsaayitii mataa keessanii uummachuu barbaadan akkaataa akkamitti weebsaayitii mataa keessanii akka uummachuu dandeessan wayii tokko isiniin jedheen ture. Isa amma karaa gabaabaa amma isteeppii jiru hundumaa isinitti agarsiisa. Liinkiin ani sila sheer godhame sana kan Facebook odaa elektirooniks irratti sheer ta'e sana isteeppii isaa hordoftu isteeppii kamiin akka seentan isinitti hima amma. Jechuudha amma gara bilbila kootiin salphaatti bilbila keessaniin firii weebsaayit jechuun barreeffama fakkeenyaaf sila kan barreessine nuti firii weebsaayitii kan keenya achirraati isinii barreessine. Kanneen kaffaltiinis immoo kaffaltii garaagaraa jira garuu wanti amma waa'ee warra biyya keessa jiran keessumaa firii weebsaayitii akkaataa akkamitti akka uummattan irratti haasa'uudha nuti barbaanne. Isa kanadha mee amma haalaan hordoftuu galatoomaa garuu liinkii jechuun yuutuuba keenya sabskiraayib godhaa barumsa garaagaraa nurraa argattu. YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina yookaan warreen kaaniifis qooda barnoota tokko barnoota salphaa garuu isin fayyadan waan tokko yeroo yerootti gadhiifna waan ta'eef amma akkaataa kamiin weebsaayitii firii ta'ee akkaataa kamitti banachuu akka dandeessan keessumaa warreen peejii qabdan giruupii qabdan yeroo baay'ee weebsaayitii mataa keessanii qabaachuu isin gaafata waan ta'eef haala salphaatiinis wantoota maxxansitan akka maxxansitaniif warreen waan garaagaraa barreessuu barbaadan waan mataa keessanii achumarraan immoo warreen onlaayinii irra galii argachuu barbaadan jechuudha yoo isteeppiin isaa dheerate iyyuu galii irraa argachuu dandeessu akka kanadha jechuudha. Amma achi dabarra amma jalqaba maal goona peejii keenya irraati kanneen sila wantoota sila posti goone isa yoo laalle liinkii makana kiliik gootu liinkii makana bantu fakkeenyaaf jennu weebsaayitii kamiin haa banu internet explorer itti naabanu እሺ maal jedha okay እሺ dubatana deeru jechuudha nessuans opera ran yeroon banu okay እሺ nabil dashboard opera blocks animation እሺ kuna get started agartanii tire get started kan jettu kana tuqtu follow kan jettu isinii fiddi follow jettu start your website isiniin jedha start jettu ashan amma websaayitii kan biraan bana maaliif kan mataa keenya jalqabanii jira waan ta'eef amma iimeelii kan biraatiin nan bana jedhu fakkeenyaaf haa jennu odaa elektirooniks እሺ ኮንቲኒው እሺ isa kan barbaadde mala warreen kun warra kaffaltiiti yoo warra kana ta'e opshiniin barbaade com blog org engineering warreen kun warreen kaffaltii qaban yoo barbaadan warreen irraa gadee kunillee akkuma isin argaa jirtan jechaadha. Dhumarratti seel shopping warreen akka kanaatiin dhumni isaanii akkas yoo ta'e recommended inni odaa electronics.com itti naan tiran ani garuu akka firiin barbaada waan ta'eef jechaadha. Firii warra barbaadan isa kana continue jettu. Eshi akkaataa kamii kan akka kamii barbaadan naan jedha. Shaa jennu kana keessaati jennu warreen akka kanaa barbaadne fakkeenyaaf. Eshi jennu continue. Amma kunillee kaffaltiitiin nuun jechaadha mitiire. Nuti garuu maal goona dhumarra deemnee zero እሺ ኢሜይሊ ናን jedha አጀን ኢሜይሊ mataa koon galchanii ኢሜይሊ kan mataa koon galchuu akka kanan jedhan paaswoordi ajennu shi paaswoordi kanatti yaadachuu isin danda'a waan ta'eef ishaa tokkoon qabu ammaaf shi paaswoordi kanan yaadadhuun godhu fakkeenyaaf ammaa fi first training create password okay save in jedhan bilbila koorratti haa jennu applying design naan jedha amma yeroo kanatti already website mataa keenya hojjennee jirra jechuudha hojjennee jirra okay
Erga iddoo kanarra geenyeeti amma aktiif ta'ee okay nu hojjechaa hin jiru. Maaliif jennaan wanti nu hafe tokko jira jechuudha. Innis maali imeelii keenya bira deemnee aktiveet gochuu qabna. Amma kana imeelii naa ergee jira. Kunoo imeelii naa ergee jira. Adiyoo.com kanarratti imeelii naa ergee jira. Confirm. Kana confirm gochuun qabna imeelii koorraati. Ajanni suman ittiin baneen confirming godhaan. Eshi confirmii erga ta'ee booda maaltu ta'a jechuun post gochuu maal jechuu dandeenya. Isa godha kunoo activate ta'ee nuu dhufee amma yeroo kanatti activate ta'ee nuu dhufeera. Yoo barbaadan amma visit my home jechuun ammataa keessanii visit gochuu dandeessu, ilaaluu dandeessu maal akka inni fakkaatu. Visitariin yeroo ilaalu maal akka fakkaatu jechuudha. Isa kana WordPress keessatti deebitu waan barbaadan irratti amma maxxansuu dandeessu jechuudha. Edit gochuu dandeessu, set gochuu dandeessu. Haa ta'u malee right click jechuun wantoonni tokko tokko restricted jechuun daangeffamoodha haga kaffaltiitiin hin taanetti jechuun egaa isa immoo akkuma si murteeffachaa deemtaniin amma fakkeenyaaf weebsaayitii jalqaba. Websaayitii jalqaba isa jalqaba. Asirratti amma akkasini websaayitii isa jalqabaadheen amma kana posti gochuun barbaade asirratti addiin jedha wantoota garaagaraa irratti addi godha waan barbaade viidiyoo waan barbaade imeejii jechuun upload video or naannoo akka kana naan jedha. Kana okay upgrade your plan to use this. Okay video upload gochuun dandeessu naan jedhe nan dhiisas. Video dhiiseen garuu maanni paragraafii gochuun hin danda'amu. Business hours waan barbaade fakkeenyaaf sa'aatii hojii koo guyyoota kana naan hojjedhe akka kanattani upload gochuun hin danda'a. Kan biraa ishee kana kilik gootanii yeroo inni isin didu wanti sun irraa remove gootu jechuudha. As kana kilik gootu iddoo tuqaa kana remove kan jettuun jirti remove irraa gootu. Amma sa'aatii hojii koo akka kanatti itti dabale. Yoon barbaadamu kanas isa kanas irraa as tuqee achirra iddoo tuqaa kana tuqee remove irraati jechuun hin danda'a jechuudha. Remove isa booda. Okay sorry. As tuqnee kana tuqnee remove jenna. Yoon barbaadamu paragraph jechuun barreeffamaan jechaadha. Barreeffamaan sorry barreeffamaan amaan okay barbaadan jechuu dandeessu jechuu barbaadeen tooftaasaa walumaa gala erga akkas jettanii amma yeroo kana maxxansuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan amma iddoo kana keessa kilik gootan maaltu image kan jettu jirti insert image wantoonni garaagaraa jiru. Walumaa gala anama bilbila irratti isin agarsiisaa jira waan ta'eef wantoonni tokko tokko jiru kan kompiitara irra jiran. Image kun firiidha. Image amma upload gochuun nan danda'a. Image faayila keessaati haa jennu. Okay. Jennu kanan amma laaptooppii kanan upload gochuu barbaade. Naa galee jira waan ta'eef okay lammaffaa gochuun barbaachisu imeejii biraas itti dabaluu dandeessu. Ammas as kana irratti waan barbaadan irratti dabaltanii ergaa barbaadan barreessuu dandeessu. Jechaadha. Yoo barbaadan immoo weebsaayitoota garaagaraa fakkeenyaaf telegiraam liinkii keessa waan garaagaraa irratti addu gochuu dandeessu. Har'aaf kanumaan nu gahaa ammallee warreen subscribing goon YouTube keenya subscribe godhaa akkasumas odaa elektirooniksii telegiraam irraan argachuu dandeessu Facebook irraan argachuu dandeessu bittaawwan meeshaalee garaagaraa kanneen barbaadanis ni qabna. Boolee gamoo Oromiyaa irra jirra galatoomaa isiniin jedha. Har'aaf kanuma kutaa itti aanutti waan biraa qabadeen isin dhiyaadha.